Addunyaa kanarratti miirota jajjaboo kanneen akka miira sodaa, muddamaaf kanneen kana fakkaatan irraa kan bilisa ta'e yookaan addunyaan sanyiin namaa biyyi gaabbii irraa bilisa ta'e tokkollee hin jiru. Gaabbiin waan hundumaa of keessaa qaba. Daangaarra ni darba, dhiira dubartiidhaa hin jedhu, halluu gogaas hin filatu. Kanaafuu gaabbiin taatee addunyaalessaa fi nama hundumaa kan tuqudha. Ta'us garuu aadaa saalaa fi sadarkaa umurii irratti hundaa'uudhaan adda addummaan akka qoru qorannoowwan tokko tokko nutti himu. Saalaa fi gaabbii, miira gaabbii saalaa waliin wal qabsiisuudhaan qorannoowwan adda addaa gaggeeffameera. Ogeessonni xiinsammuu miirri gaabbii dhiiraaf dubartii keessaa eenyuun caalmaatti miidhaa kan jedhuuf deebii argachuuf erga ba'anii bu'aa jalqabanii bubbulaniiru. Gaabbiin miira kan addaan hin baafne yoo ta'e iyyuu qorannoowwan tokko tokko akka agarsiisanitti garuu gosoonni gaabbii tokko tokko saala addaan baasuudhaan kan dhiibbaa guddaa irratti uuman ta'uun isaanii bira ga'ameera. Fakkeenyaaf dubartoonni jireenya jaalalaa isaanii ilaalchisee gaabbii guddaadhaan kan miidhaman akka ta'anii fi akkaataa jireenya isaanii kan duraaniirraa akka salphaatti addaan ba'uu kan hin dandeenye ta'uu isaanii qorannoowwan adda addaa nu agarsiisu. Murtii murteessanii darbanitti dhiiras ta'e dubartoonni amala gaabbuu yoo qabaatan iyyuu dubartoonni garuu dhimmicha keessa gad seenuudhaan miira sana keessa turuu fi gaabbiidhaan haleellaa guddaa haleelamuu akka danda'an ni amanama. Firiin qorannoo tokko irratti hundaa'e akka nutti himutti murtii jaalalaan wal qabatee darbuun dubartoonni parsantii 44 kan itti gaabban yoo ta'u, dhiironni garuu parsantii 19 qofaatu itti gaabba. Sababoota kun ta'uuf keessaa inni tokko yommuu hariiroon jaalalaa isaanii baduu fi akka eegametti yommuu adeemuu fi didu dubartoonni amala jaalallee biraa qabatanii jiraachuu fi fedhii isaa waan qabaniif jaalallee haaraa sanaanis haala duraa irraanfachuu waan fedhaniifidha. Aadaa fi gaabbii. Gaabbiin miira ulfaataa hamma dhumaatti namarraa addaan hin baane ta'uun isaa akkuma jirutti ta'ee aadaa naannoo tokkoo keessaa baanee naannoo biraatti yommuu darbinu garuu gosti gaabbiiwwan mul'atanii jijjiiramuu akka danda'an qorannoonni agarsiisa. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Ameerikaa qabeenyaaf qaroominaan fagaatanii jiran aadaa fi carraan adda addaa qaban irraa ka'uudhaan gaabbiin isaanis hammuma sana olaanaa akka ta'e ni amanama. Gaabbiin inni qaroominnii fi qabeenyi isaanii fuudhee dhufe sun akkaataa jireenyaaf aadaa isaanii waliin kan wal qabatu ta'uu ni danda'a. Biyyoota qaroomanii dinagdeedhaan guddatanii fi biyyoota guddataa jiran wanti ittiin addaan baafnu keessaa muraasni carraa hojii, humnaa fi of fooyyessuu fi guddachuuf carraa isaan qaban fa'a. Jecha biraadhaan biyyoonni qaroominaan biyyoota hin qaroomin jiran caalmaatti carraa guddinaa fi of fooyyessuu qabu. Kanaafuu biyya tokko keessa hammuma carraa fi filannoon hedduummatu akkasuma humni gaabbii ni dabala. Sababni isaa filannoon isaan filatanii fi murtiin isaan fudhatan carraa guddaa waan isaaniif kennuuf yommuu dogoggoran carraan isaan darbu guddaa ta'a. Kanaaf gaabbiin isaanii baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Hawaasa filannoo fi carraa baay'ee hin qabne keessatti filannoo baduudhaan gaabbiin isaanitti dhufu hamma kanatti waan hin jirreef hammi gaabbiis akkasuma ni hir'ataa jechuudha.